sada'u tokkicha Waaqayyootti ni amanna. Ameen. Kabajamtoonni maatii Waaqayyoo bakka jirtanitti hundumti keessan akkam jirtu? Lammiiwwan koo, firoottan koo, obboloota koo nagaa jirtu? Nagaa keessanii akkam jirtu? Galata Waaqayyoo, ani nagaa kootii. Waaqayyoof haa galatu. Akkasumallee deessuu haadha isaa maqaan ishee dhandhamamee kan hin quufne, faarfatamee kan hin quufne, qulqulloota isaa, ergamoota isaa hundumaaf galanni ulfinni kabajni haa ta'u isin jechuun barbaada. Egaa namoonni baay'een faarfataa seenessaa maal taatee faaruun hin jiru moo hin dhiiste moo kan naan jettaniifan amma waan ta'e tokko isinitti muufan gara fuula keessanitti dhiyaadhe. Ani gama kiyyaatiin faaruun meetti istiidiyoo galee jira. Dhufa waan torban lama hin caalle gidduutti akkasiin na eegdan isinitti muufanii. Gama biraatiin faaruun ayyaana cuuphaa qophaa'eetii jira. Faaruu sanallee deemee hojiirra oolchuutti jira jechuudha. Kanaan alatti immoo faaruu bifa albamii guutuutiin haaluma wal fakkaatuutiin obboloonni hedduun na bira jiru. Kan yeroo hundaa na jajjabeessan jiru. Kan akka faarfataa Tamasgeen Kumarraa fa'a yeroo hedduu kan harka nu qabanii akkas godhii sana goona kan jedhan jiru. Isaan waliin viidiyoo bareedaa tokkootiin na dhufaa. Ammaaf faaruu mana kee dhufee si tajaajilaa haa galateeffamuu, hangafa ergamoota qulqulluu Mikaa'el darbatamee hin kufu faaruun akkas jedhamanii fi faaruun cuuphaa isiniif qophaa'anii jiru. Karuma YouTube chaanelii kana akka isin na eegdan kabaja guddaan isin gaafadha. Bakka jirtanitti nagaa naaf ta'a. YouTube kiyya subscribe, share, like gochuun dagatinaa.